Namni mana keenya har'aa misaatu nuuf dhufaa jira jedhaniitu abdiin eeggachaatii jiru. Asii qamma isaatti dhume inni maamma isaa liqimsiisuuf ka'e kun maal jettanii yaaddu? Namni yeroo namni isaa hamatu akka dingataa itti dhufee hameetaa sana dhaga'u gaarii moo gaarii miti jettu. Ani har'a mana keessatti nama lama ta'anii otoo isaan na hamataniin dhaga'e. Isaanis immoo eenyu akka ta'an isiniyyuu ni beektu. Maqaa isaanii isinittiin immoo annaa maal jedhanii na hamatu seetanii dur piizaan hojjetti harki duraan piizaa hojjechaa ture suni amma maaliif hin hojjetu jedhaniitu akkasitti na hamatu jechuudha. Annaa har'a piizaa hojjechuudhaaf kushiinaa keessa seeneetiin jira. Wantoota na barbaachisu hundumas immoo salphumatti jechuudha. Mana keessa waan jiru irraati piizaadhaan wanta qopheesseetiin jira. Isas immoo isinitti agarsiisa. Isin immoo haga xumuraatti na waliin tura. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessaanii nuti baay'ee nagaa keenya galata waaqa. Amma waree isinitti dheeressu sa'aatii misaadhaaf qaqqabsiisuu fi piizaa kana har'a gammee mana jira. Yeroo tokko hojii hafee jechuun bakka hojii hafee yeroo itti manatti hojjetu jira. Annaa oolmasa mana keessa natti fakkaata. Piizaa hojjechuu fi maaltu akka qophaa'ee jiru isinitti agarsiisa. Isin immoo viidiyoo jaallatan laayik sheer gochuudhaan warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun gara mana keenyaatti dabalamaati turtii keessan haga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin godha. Amma wanta qopheesse isinitti agarsiisa. Isa booda gara hojiitti galla jechuudha. Kunuuti egaa akkuma asirratti argitanii ana kenna barbaachisu baay'ee hojjechuu hin barbaadu. Soosii illee manumatti hojjechuudha piizaa soosii. Piizaa soosii mana keessatti hojjechuun baay'ee tokko mi'aasa alaa bitamurra. Annaa shunkurtiidha. Qaaraa lama qopheesseen jira. Akkasuma buphaa sadii qopheessiitiin jira. Inni aanu immoo kunoo shunkurtii adii jechuudha isinitti mul'ata. Isaan kana akkamittiin akkan hojjedhu sirriitti viidiyoo hojjechuudha. Inni aanu duqeetiin kunoos kanatti qopheessee jira. Duqeetii hagasiin ga'u isintu beeka. Anillee gana ga'u qopheesseen jira. As kanatti immoo irshoo. Inni kun immoo sukkaara jechuudha. Sukkaara irshoo akkasumallee ashaboonis immoo galuu qabachuudha. Ashaboo, sukkaara fi irshoo akkasuma immoo bishaan ho'aa kan hin taane labbii kan jedhe as kanatti qopheesseen jira. Jalqaba kana bukoon bukeessa. Achi booda marga muka bukeessee lafa kaa'ee gara soosiisa hojjechuutti hin deebi'aa jechuudha. Haga xumuraatti sirriitti ilaala mana keessatti jechuudha. Akkamittiin akka hojjetanii itti fayyadamuu dandeessan piizaa. Kunuuti egaa akkuma as gubbaarratti argaa jirtanii buphaa sadii kanan qopheeffadhe sadan saayyuu irra kaa'een jira istoofii irratti akka naaf bilchaatuu fi achiin booda gara bukoo bukeessuutti yeroo deebi'u irshoo akkasuma sukkaaraa fi ashaboo jechuudha. Haga isaasiniittiin immoo maaliif baay'istanis xiqqeestanis hojjetachuu dandeessu. Anaa haga naga'uun fayyadame. Kun immoo sabuuda gurraacha sotti gootan rakkoo hin qabu. Akkuma fedhii abbaatii jechuudha. Sabooddee kun akkuma argitan bishaan baay'ee ho'aa baay'ee qorraa kan hin taane labbii isaa qopheeffadhee jira. Maaliif bukoosaa sirriitti akka bukoon badii taanaani wanumti kamiyyuu hin tolu jechuudha. Daabboos ta'ee wanuma kamiyyuu ta'e jalqaba badii taanaan hin ta'u. Achii booda kun akkuma argitanii ishiitti godhee sirriitti sukkuumee bukeessaan jira. Ergaan bukoo kana bukeeffadhee booda gara soosiitti kanan deebi'u. Piizaa soosiin egaa mana keessatti hojjechuun baay'ee tokko mi'aa baay'ee qammastanii ilaaltu. Masmara kana yookaan immoo wantoota ani fayyadame kana fayyadamaatii ilaala. Kunoo haaluma argitan kanaan ergaan bukeessee akkasittiin bukeessee sukkuumee ka'ee zayitii harka kootti xapxap godhadhee ittiin babbareechee sisirreessee bakka ho'aa ta'e dafee akkanaa qaqqabutti jechuudha. Barbaadan gadi baastanii yaaduu keessanis sirriitti shafaname yoo ta'es rakkoon qabu koof jedha. Achi feestaaliidhaan akkuma argitan shafanii godhee nan cufaa jechuudha. Achii booda fooxaa qulqulluu ta'e irra buustanii anammaa aduu keessa kaawwachuuf gadi baasee barandaarran kaa'a. Ammanas deebi'ee soosii hojjedhutti kunuu kana fakkaata akkasitti seera qabeessaan qadaadamee taa'uu qaba. As deebina gara soosii keenyatti kunoo akkuma argitanii
Ingredients wantoota barbaachisu as gubbaarratti akkuma argitanii qaaraa, qullubbii adii, buuphaa fi akkasuma timaatimii qofadha kan na barbaachisu jechuudha. Baay'ee spicy gochuu hin barbaadu yookaan waan nama gubu gochuu hin barbaadu. Mi'eessituu qimamii garaagaraallee itti baay'isuun sirrii miti, ittumayyuu ta'uu hin qabu. Qimamii akkamiis immoo kan itti godhu asumarraan sirriitti haasaa korras immoo dhaga'a. Ija keessaniinis immoo agasinii galee caalaatti garuu wantan jedhu yeroo dhageessan ta'e sirriitti isinii gala hidheetiin abdii qaba. Kunooti egaa akkuma argitan shunkurtii koo irraatii quncifachaatiin jira. Piisaan egaa nyaata baay'ee bareedaa fi filatamaa ta'edha. Garuu inni alaaf inni manaa tokko miti. Inni ala baay'ee tokko rakkisaadha. Furdinaaf nama saaxilaa qulqullina hin qabu jechuudha guutummaa guutuutti. Wantoota ta'uu hin qabnetu itti dabalaman sun immoo adeemsa keessa rakkoodha. Isa mana keessatti hojjetantu soosii saalliiwwatii waanuma kamiyyuu isa mana keessaa kan namaaf caalu hin jiru. Nyaanni alaa nyaatanii baay'ee tokko furdina akka malee akka tokko naman zara kan rakkoore sinuuni beektu mitiire. Kunuuti egaa akkuma argitanii shunkurtii korraa quncisee muka yoo qabaate shunkurtiin keessaatii baasuu qabna. Keessa isaatti mukti yoo jiraate keessatti hafuu hin qabu. Warri daa'imman qabdanis warri maatiis mana keessatti yoo ta'e baadiyyaa keessattis ta'e kuni magaalaa keessatti qofaa miti, baadiyyaa keessattis ta'e bakka hundatti hojjetamuu ni danda'a. Eelee sibiilaa irratti qoraan irratti maan ta'een hojjetamuu danda'a jechuudha. Kun amma kana maxabashaa koo ol baafadhee shunkurtiitti naqadhe. Shunkurtii gorod godhee mankokkotee maaliif dhumarra bileendarii gochuun qaba waan ta'eef diqiqqi goonee shunkurtii kukkutuun hin barbaachisu. Booda maashiniitti naqu waan hin oolleefu. Achiin booddee buphaanis kunoo bilchaachaa jirti. Shunkurtiinis immoo kunoo xabas gochaan jira. Amma garamitti an deebi'ee seetanii gara timaatimii gorod gochuuti. Kaameraan koo dugda duubadha. Timaatimii illee qola isaa irraatii hin soofne jechuudha yookaan irraa hin quncisne rakkoo hin qabu. Booda yeroo maashiniidhaan rukutamu hin beeksisu waan ta'eef hin fayyadamnis immoo viitaaminii pirootiinii qola isaarra jira waan ta'eef yeroo shiroo waan tokko fa'aa hojjennudha kan irraa soofamuu qabu malee as kanatti qoluma isaa wajjin kunoo timaatimii koos immoo haaluma argaa jirtan kanaan ergan kukkutee inni itti aanu shunkurtii adiidha. Shunkurtii adiis immoo akka kanaatti daakee jechuudha. Kun qullubbii adii yookaan shunkurtii adiidha. Hammam fayyadamtee onaan jettanii murteessaanii anamma nuti nama sadii qofa mana kana keessa kan jiru akka carraa ta'e keessummaan dhufellee hin ga'a jechuudha. Rakkoo miti. Akkaataa itti fayyadama keessan yookaan nama isin qopheessitantu murteessaadha. Kanaaf yeroo inni maankaa tokko fayyadame isin maankaa lama fayyadamuu dandeessu. Garuu immoo wanti itti ta'u beekuudha kan isin fayyadu jechuudha. Jidduutti immoo bilbilis immoo bilbilame isas asumarraatiin haasofna. Yaa duraan mana jira ture gammiin hin bahee misaa asuman jira garuu bahin deebi'aa jedhee gara magaalaatti bahee immoo hin bilbile. Kunoo ergan shunkurtii xabas godhee booddee zayitiitti naqee zayitiirraa immoo qullubbii adiidha. Achirratti immoo timaatimiidha. Kunoo timaatimii itti naqeetiin timaatimii wajjin walitti sochoosaatiin jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii timaatimii wajjin walitti sochoosaan jira. Kuni maal yoo jettan piisaa soosii jedhama. Achiin booddee kunooti egaa bishaan isaa timaatimiin bishaan qabaa miti hiree bishaan isaa sirriitti bishaan baafateetu lallaafee bareedee jira. Buuphaa keenya haala kanaan irraa baasnee lafa kaawwannee bishaan qorraatti naqanna. Bishaan ho'aa keessaatti dhangalaasee bishaan qorraa itti naqeetiin jira jechuudha. Maaliif qorree sirriitti akka irraa naaquun jedhuu fi achiin booda piisaa soosiitti wanta itti naqu ashaboo sukkaara dirqama. Achiin booddee mosobilaadha. Mosobilaa gogaa. Inni itti aanu black pepper yookaan immoo qundoo barbaade isa mana madaamii keessatti filfil aswad jennu sanaa jechuudha. Roosmarii yoo qabaattan itoo fayyadamtanii numa minyaa garuu ani waan mana keessa jiru mosobilaanis baay'ee tokko minyaa baay'ee tokko ariifidha. Achiin booddee haala kanaanii erga walitti xiqqoo danfee booda ittiin qabbaneesseetti cufeessitoof jechuudha. Amma maal gochuufi daakuufi yookaan bilendarii gochuudhaafi erga labbeedhee
haala kanaan fayyadame. Wanti itti naqee argitaniitu zayitii, qullubbii diimaa, qullubbii adii, zayitii, timaatimii, akkasuma qundoo barbaaree, ashaboo, sukkaaraa fi mosobilaa gogaadha. Amma haala kanaan daake bilendarii godhee ittuman deebisa jechuudha xiqqooshee. Ammoo sirra deebi'ee haa takku kan sirriitti bishaatee akka mi'aansa dhamdhama bareedaa ta'e laatuuf jechuudha. Bilendarii yeroo nama jalaa qabate bishaan xiqqooshee xibeetti gootanii keessatti baasuu dandeessu. Furdaa waan ta'eef hin qaqqabata jechuudha. Achiin booda xiqqooshee miksar godhee walitti sochoosaa. Xumuramee jira baay'ee wayii bakka xumuramee kun piisaa soosii jechuudha. Kanatti aanee kan jiru piisuma sana hojjechuudha. Kunuuti egaa haaluma argitan kanaan xiqqooshee kabar godhetti qadaadee tak jedhee amma qammasnee ilaalleetu irraatii baafannee qabbanee isinirraa baafannaa jechuudha. Amma hunduu xumuramee jira. Leeskoo haa qammasnu. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko mi'aa baay'ee tokko urgaa bakka kurshiidhaan kan hidheesinitti nama. Kun ammarraatii maxabashaarraa gara qodaa biraatti dabarfachaa jira jechuudha. Kanatti aanee kan jiru piisaa hojjechuudha. Viidiyoon immoo isinitti dheerata waan ta'eef paartii tuusaa piizaa immoo isarraa kan ka'e bukeesseera akkamitti akkaan bukeesse argitaniitu. Paartii tuun immoo piisaa sana isinii qabadhee dhufa. Please like share gochuun dagatiin nagaa fayyaa ta'a. Waayee.